Hundaa'uun manneen murtii aadaa rakkoolee wal dhabdee fi walitti bu'iinsa hawaasaa hambisuun faayidaawwan gurguddoo gumaachaa jiraachuun ibsameera. Godina Wallagga Bahaatti gamaggamni raawwii hojii manneen murtii aadaa fi leenjiin hubannoo cimsuu magaalaa Naqqamteetti gaggeeffameera. Hubannaan nu dhaga'i, harka lamaan si kadhannaa nu dhaga'i, tokko nu godhi, tokkummaa keenya jabeessi, hamaa biyya keenya irraa dhaabi, sababa biyya keenya irraa dhaabi, obbolaa wal lolu kan araara buusi. Ati araara yoo buufte illee namni hin danda'u yaa Waaqayyo sitti laanneerra, harka keenya sitti laanneerra, lubbuu nama keenyaan baasii. Uummata Oromoo gara aadaa fi duudhaa isaatti deebisuun guddina hawaas diinagdee isaa mirkaneessuuf yaadamee manni murtii aadaa kan hundaa'e yommuu ta'u, gamaggama raawwii hojii kurmaana tokkoffaa bara hojii 2016 manneen murtii aadaa gandoolee godina Wallagga Bahaa fi magaalaa Naqqamtee gaggeeffameera. Dabalataanis leenjiin hubannoo cimsuu bakka abbootiin gadaa fi qooda fudhattoonni garaagaraa argamanitti kennameera. Gamaggama kanarratti kan argaman pireezidaantii mana murtii olaanaa godina Wallagga Bahaa obbo Zaraabsaa Goobasaa hojii eegaluun manneen murtii aadaa godinichaa hawaasni naannoo isaatti rakkoowwan wal dhabdee fi walitti bu'iinsa jiru akka furatu taasisuun cinaatti dhiibbaa manneen murtii idileerraa hir'isaa dhufuu dubbataniiru. Waltajjiin keenya irraa waan lamatti xiyyeeffatee jira. Tokko hojiilee manneen murtii aadaatiin hojjetamaa ture kurmaana tokkoffaa gamaggamaa xiinxalaa madaalaa fi kallattii gara fuulduraa kennuun kan wal qabatu. Inni lammaffaa immoo jaarsolee mana murtii aadaaf hubannoo labsii dambii qajeelfama bahee jiru irratti hubannoo hunda galeessa ta'e kennuudha. Gama raawwii wal qabatee godinni keenya rakkoo nageenyaa qabaatullee malee parsantaan gara 90 han ta'u manneen murtii aadaa hundaa'ee hojii keessa kan jirudha. Kanaaf sochii isaanii akka waliigalaatti yoo ilaalle galmee baay'eetu hojjetamaas ture. Sadarkaa mana murtii jalqabaas wal barfataadhaan galmee baay'een hojjetamaa kan jirudha. Galmeen hojjetame kunis bu'aa maalii buusee kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Akkuma mana murtii aadaa maqaan isaa ibsuu danda'etti manni murtii aadaa safuu duudhaa uummata Oromoo bakkatti deebisuudha waan ta'eef uummanni baasiif osoo hin saaxilamiin karaa salphaa karaa dhaqqabamaa ta'eetiin haqa isaa qeesaa taa'ee haqa dhugaa waloo argachaa kan jiru ta'uunsaa hojii bal'aan hojjetamaa kan ture ta'uusaati. Kana qofa osoo hin ta'in manni murtii aadaa hundaa'uun dhimmoota illee mana murtii irraa daran xiqqeessee akka jiru ta'uusaa waan baay'ee irraas kan hubatamaa jirudha. Kanaaf akka waliigalaatti manni murtii aadaa hundaa'uun safuu duudhaa uummata keenyaa bakkatti deebisuu keessatti gahee guddaa taphataas kan jiru waan ta'eef raawwiin qabatamaa godina keenyatti mul'achaa jiru dhimmoota kana ta'uusaa qabatamaan galmees dhugaan hawaasni biraa argamus dhimmoota kanaan kan wal qabatu ta'uusaati. Abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa gamaggamicha irratti argaman yaada kennaniin mootummaan naannichaa hawaasni Oromoo safuu fi aadaa ganamaatti akka deebi'uuf yaadamee manni murtii aadaa kun hojii eegaluunsaa kan nama jajjabeessudha jedhanii manni murtii aadaa naannoo isaaniitti hojii erga eegalee asittis rakkoowwan wal dhabdee fi walitti bu'iinsi hawaasaa gidduutti mul'achaa ture xiqqaachaa dhufeera jedhan. Hojii gaariitu hojjetamaa jira. Namni haala aadaa duriitiin haala abbootii keenya achi dhufaa keenyaatiin dur ittiin gaggeeffamu yeroo uummataaf ibsinee jennu utuu kakaa biraan ga'iin gara araaraatti akka deebi'u falaan biraa hin falu araaraan akka ni dhumu akka jaarsi lakkaa'amuuf ofa isaatiin maddisiisaa jira. Dhugaa baasuu irratti irra caalaatti jaarsoliin jirraa utuu kan biraa biraan naqeen marguma qabachiifne akkasuma marga qabannee yoo jennu dhugaa baasaa yogguu jennu hurgufamanii nuyi kaayyoon keenya kanan turre duriyyuu yeroo tunu gowwomsidhanii baay'een isaanii ofii isaaniitti of saaxilaa jiru of ibsaa jiru kan biraa immoo jaarsumatu taa'ee formaatatti laataa jira hamma yoonaatti rakkoodhumti cimatee dhumayyuu ragaa barbaachisa hin jiru. Gabaasarra dhiyaate gabaasa baay'ee bareedaadha. Gabaasa dhiyaate kanarraa muuxannoo gaggaarii akka argannutti baay'isee kan bareedaa ta'e bifa gabaabaa ta'e bifa ifaa ta'e kan dhiyaatedha. Kanarraa muuxannoon gara fuulduraatti argannu gaddeebineellee achi gaafa deebinu uummata keenyatti deebinee gaafa hojii kana raawwannullee rakkoo uummata keenya karaa aadaa dhugaa jiruu fi haqa isaa baasuu irratti hojii guddaa akka hojjennuu fi barumsa cimaa irraa arganne. Namoota wal dhaban bifa gaariidhaan bifa nagaadhaan akka isaan araaramanii fi wal dhabdeen dhimma adda addaa irratti ture bifa nagaadhaan araaramanii karaa nagaadhaan akka isaan wajjin jiraataniif bu'aa guddaa buuseera magaalaa kanatti. Maaliif qubsaatti ilaaltee jettanii duruma Oromoon
mukadha laaftoon jira, laaftoo koraa jedhama, waddeessa koraa jedhama. Achi jala teessee wal araarsaa turte duudhaa kanaan. Gidduutti nu harkaa kukkufee abbootii keenya biraa kaasee harkatti kuffisaa dhufanii rakkan nama duudhaan kun deebi'uun baay'ee guddaadha. Gara fuulduraatti utuu duukaa nu bu'ee mootummaan nu gargaaree guddaadha. Hawaasni immoo gammadee jira. Amma abbaa murtii Idilee Badaa Achiramaa irraa eenyu kan gammade keessatti hiyyeessa. Kan luukii bituu hin dandeenye, har'aa poolisii aafsifachuu hin dandeenye, kan humnaan immoo dhaqee mana abbaa murtii balbala dhabachuu afaan isaallee dubbachuu hin dandeenye isaan kanatti irra gammadaa jira. Qabeenya abbaa dhabanii, qabeenya haadhaa dhabanii, mirga dhirsummaa fi niitummaa illee abbaan seeraa gadhiisisee jedhu araarsinee quubsaa dhumaanii humna dhabaan itti gammadaa jira. Adeemsa mana murtii aadaa keessatti hanqinaalee kanneen akka barreessaa, dhaddacha, hanqina meeshaalee barreeffamaa fi kanneen biroo hojii gara fuulduraa keessatti sirrachuu qabanidha jedhamee heerameera. Manni murtii aadaa hundaa'u isaatiin tajaajilli manneen murtii mootummaa keessatti kennamaa ture hir'achaa akka dhufee fi kudhaalee kanneen akka ragaa sobaa adeemsa sirna haqaa miidhaa turan xiqqaachaa dhufuu fi guddina diinagdeefis ta'ee siyaasaa keessatti shoora taphachaa jiraachuu pireezidaantii mana murtii magaalaa Naqqamtee obbo Fayyeeraa Dhugaasaa dubbataniiru. Uummanni Oromoo uumamumaan waaqaan sodaata. Waan aadaa isaa waan safuu uummata Oromoo keessa jiru hin sodaata waan ta'eef sirna kakuun deeggaramanii immoo hojii hojjetan keessumaayyuu ragaa sobaa xiqqeessuu keessatti gahee guddaa taphateera. Inni biroon nagaa fi tasgabbii warra wal dhabde gidduutti buusuu irratti gahee guddaa qaba. Guddinni dinagdee biyya keenyaafillee guddina siyaasa biyya keenyaafillee akka namni nagaan tasgabbaa'ee hojii isaa hojjetatee dhimma misooma isaa hojjetatu gahee guddaa taphata jechaadha. Kanaaf bu'aan inni buuse waan hedduudha. Mana murtii Idilee irraas dhimmoota xiqqeesseera. Dhimmoonni lakkoofsaan hamma ol guddachuu qabu hin guddanne. Akka fakkeenyaatti magaalaa kana uummanni magaalaa Naqamtee baay'ee dabalaa jira. Akka uummanni magaalaa Naqamtee bal'inaan dabalaa jirutti yoo immoo magaalaan Naqamtee guddachaa jirtutti otoo dhimmi gara magaalaa Naqamteetti dhufate mana murtiitti hedduu rakkoo taachaa. Baay'een isaa waan mana murtii aadaatti xumura argatuuf hamma sodaanne mana murtii Idileetti dhimmoonni humnaa ol baay'achaa jiran kun agarsiiftuudha jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii godina Wallagga Bahaa obbo Andaargee Gammadaa gama isaaniitiin kaayyoon gama kanaas raawwii hojii manneen murtii aadaa sadarkaa gandaatti jiran baatiiwwan 3 darban keessatti hojjetaman keessatti hanqinaalee fi ciminaalee mul'atan adda baasuun kallattii gara fuula duraa kaa'uuf yaadamee waltajjii qophaa'edha jedhan. Hojii kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf hojiin hojjetame iddoo guddaa qaba jechuu hin danda'amu. Iddoo guddaa qaba jechuu hin danda'amu. Namoonni sobaan raagaa walitti ba'an garuu immoo jaarsolii kana biratti yeroo dhiyaatan duudhaa kaleessaa ganama sanatti waan deebi'aniif kakaa hin sodaatu waan ta'eef dhugaan iddoo qaba waan ta'eef dhugaa sanatti galuun dhufee jira jechuudha. Kun iddoo guddaa qaba jechuudha. Kanaaf tokko isaa keessa hin agallee waan baay'ee kaasuu dandeenya jechuudha. Inni guddaa inni murteessaan garuu aanoleen keenya hundumtuu sadarkaa wal fakkaatu irra jiru. Gandooleen keenya hundumtuu sadarkaa wal fakkaatu irra jiru yennaa jenne immoo garaagarummaa guddaa jira jechuudha. Kanaaf yeroo marii kana mari'annu yeroo wal fakkaatu keessatti sa'aatii wal fakkaatu keessatti akkaataa wal fakkaatuun gadi bu'ee jira waan ta'eef ana biratti maaliif hojiin kun lafa qabachuu dadhabee kan jedhu aanaaleen keenya akka ilaalaniif kana ilaalle gara fuulduraatti maal gochuu qabnaa kan jedhu kaka'umsa uummanne yeroo nu hafe keessatti hojii kana lafa qabsiisuudhaaf jechuudha. Hojii kana lafa qabsiisneenna dhugaan Oromoo bakkatti deebi'a. Manneen murtii aadaa cimsuun aadaa fi duudhaa Oromoo ganamaa bakkatti deebisuu irra darbee uummanni Oromoo sirna beekuun duudhaa fi afaan beekuun araddaasaa keessatti baasiif otoo hin saaxilamin tajaajila haqaa argachuu waan gargaaruuf qaamoleen mootummaa miti mootummaa fi hawaasni deeggarsa barbaachisu taasisuu akka qabu himameera. Waltajjii kanarratti manneen murtii aadaa cimsuudhaaf meeshaaleen barreeffamaaf gargaaran kennamaniiru.